Hordoftoonni chaanaalii keenyaa bakka nagaan dhuftanii deebinee dhufneerra Dr. Urgoo Caalati. Har'a kanan dhufe waa'ee guba garaa isinitti himuufan dhufe. Egaa guba garaa kanarratti anani isinitti himus tokko gubni garaa maalidha? Maaltu nutti fida? Gubni garaa kun immoo dhukkuba moo mallattoodha? Akkasumas immoo gaastiraayitsii wanti jedhamu maalidha? Fi gosoonni isaa maali? Guba garaa kana hunda irraa balleessuun ni danda'ama moo hin danda'amu? Akkamittiin immoo manatti of gargaaruu dandeenya guba garaa kanaaf fi yoo guba garaa kanaaf wal'aanamuu baanne yookaan immoo isarraa fayyuu baanne maaltu nu mudata? Rakkoo fayyaa biraa inni nurraan gahu maali? Kan jedhu isinitti himuufan dhufe hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaasanii jechuun barbaada. Warri yuutuubii keenya haaraa taatan immoo mallattoo diimtuu subscribe jettu sanitti bu'uudhaan miseensa ta'aadha. Wanna gara fuulduraatti hojjennu akkasiin bira gahu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya waa'ee guba garaachaa gadi fageenya gara isaatti ce'uudhaan dura akka hubannoodhaaf isinii ta'u waa'ee garaachaa irratti waan gabaabaan isiniin jira. Garaachi qaama sirna bullaa'insaa keessaa tokko yoo ta'u faayidaan isaa inni guddaan nyaata gara garaachaa gale walitti qaqqabee bakka xixiqqaatti caccabsee gara marrumaan qallaatti yookaan immoo marrumaan qallaa isa gara olii dudunaman jedhamu jira garasitti erguudha. Sanirratti dabalatee asiidii akka hidrookilooriik asiidii fi inzaayimoonni akka peepsinii maal jedhaman kun kan maddanillee achuma keessaa jechuudha. Kanarratti dabalatee nyaanni yookaan dhugaatis haa ta'u nyaanni garaacha keenya keessa yeroo daqiiqaa 30 hin caalleef qofa tura. Saniin booda nyaanni gara marrumaan qallaatti darbaa jechuudha. Kanarratti dabalatee wanti yeroo baay'ee namni akka dogoggoraatti xiqqoo yeroo baay'ee namni kaasu an garaachan qabaa, an coggaarran qabaa maal yeroo jedhamu hin dhaga'ama. Jechoonni kun jechoota sirrii fi sirrii hin taanedha jechuudha. Garaacha namni kamiyyuu hin qabaa. Kan tarii jedhamuu barbaade dhukkuba garaachaa yookaan guba garaachan qaballee yoo jedhe malee garaachan qaba jechuun sun dhukkuba san jechuu miti. Asumaanis isa kana sirreeffamuu akka qabu isinitti himuun barbaada. Egaa kanatti aansee gumni garaachaa baay'ee koomaniidha. Biyya keenya qofatti miti. Akkuma addunyaattu namni addunyaa kanarra jiru naannoo parsantii 30 dhibbeentaa 30 kan ta'u guba garaachaa kana ni qaba jechuudha. Kanaaf baay'ee koomaniidha jechuudha gumni garaachaa. Gumni garaachaa ofiisaatiin dhukkuba miti. Mallattoo dhukkuba biraati. Gumni garaachaa dhukkuba miti jechuudha. Inni mallattoodha malee tokko isa kanadha. Egaa guba garaachaa kana maaltu fidaa kan jedhuu fi guba garaachaa waan baay'eetu fidaa. Achi keessaa wanni koomanii fi yeroo baay'ee nama rakkisu gaastiraayitsii wanta nu jennudha. Inni biraa luqqa'uu garaachaa yookaan immoo qunca'uu yookaan luqqa'uun garaachaa yookaan peptic ulcer disease kan jennu sun jira. Yeroo garaachis ta'e marrumaan qallaan gara olii yeroo luqqa'u jechuudha. Inni sunillee guba garaachaa ni fidaa. Akkasumas kaansariin garaachaallee yeroo itti guba garaachaa ni fidaa jechuudha. Kanaaf gubni garaa kun mallattoolee dhukkuboota kanniinii fi kan birooti malee of danda'ee ofiisaatiin dhukkubaa miti jechuudha. Egaa amma gara gaastiraayitsii kanatti yoo deemnu gaastiraayittiin akka afurweetitti qoqqoodamee ilaalamaa. Akka afuritti ilaalamaa. Gaastiraayittiin kun baay'ee gaastiraayitsii yoo jedhu asiin kun garaacha yoo ta'u garaacha keenya wanti balaarraa eegu baqqaanni laayirii wayii jira. Laayirii 3 wayiidha. Garaacha keenya balaarraa eegaa jechuudha. Akka wanna adda addaa nyaatas haa ta'u dhugaatis haa ta'u qorichas haa ta'u dhaqee garaacha keenya san irra qubatee garaacha keenya san hin miine irraa eegaa jechuudha. Kanaaf yeroo namni dhukkuba garaachaa yookaan immoo gaastiraayitsii kana fa'aa qabaatu yookaan immoo luqqa'uu garaachaa kana qabaatu yeroo kan garaacha haguuge kun irraa ka'u jechuudha. Garaacha haguugu kana wantoota irraa kaasan tokko ni jiru. Fakkeenya an akka alkoolii kan akka qorichoota tokko jira booda ittiin isinii dhufa. Qorichoonni non steroidal inflammatory drugs warra jedhaman ni jiru. Isaan fa'aa akka baqqaanni kun irraa ka'ee kallattiidhaan garaachi akka dhukkubaaf saaxilamu yookaan immoo akka balaadhaaf saaxilamu taasisaa jechuudha. Kanaaf gosoota gaastiraayitsii kana gaafa ilaallu gaastiraayitsii taayipii A jedhamu jira. Taayipii A kunirratti wanti isa kana fidu autoimmune disease wanna jedhamu jira. Qaamumti keenya paartii garaachaa keessaa kan parietal cell jedhamu wayii jira. Seelii hidrookilooriik asiidii maddisiisu
paartii san seelii san daameej waan godhutu jira antiboodii jedhamu qaama keenya keessa kan yaa'u isa san daameej godhaa jechuudha. Inni sun daameej gaafa ta'u san kaawuntaraakti gochuudhaaf haayidrookilooriik asiidiin baay'een qaama garaachaa karaa biraatiin bakka antiram jedhamuun baay'inaan burqaa jechuudha. Inni baay'inaan burqe sun garaacha keenya bakka naamma jedhe kana akka luqqa'u godhaa jechuudha. Akka gubbaarraa ka'ee garaachi keenya miidhamu godhaa jechuudha. So inni kun autoimmune disease kan dhufu yeroo ta'u namoonni kunniin baay'inaan gara POD yookaan immoo luqqa'uu garaachaa sanillee ni qabaatu. Akkasumas immoo gaastiriik kaansarii yookaan kaansarii garaachaallee ni qabaatu jechuudha. Jarri kun warri taayippii gaastiraayitiis qaban kun jechuudha. Inni lammaffaa fi baay'ee koomanii ta'e taayippii gaastiraayitiidha. Taayippii gaastiraayitiiin kun kan H. pylori bakteeriyaa H. pylori jedhamuun dhufuudha. Bakteeriyaan H. pylori bakteeriyaawwan guba garaa yookaan gaastiraayitiis kana fiduudhaan mallattoo guba garaa kana fidan keessaa isa baay'ee koomanii fi kan wal'aanamu jechuudha. Tiriitabiliidha, wal'aanamaadha. H. pylori bakteeriyaa jedhamu saniin kan dhufu kun taayippii gaastiraayitiis jedhama. Isa kanarratti illee carraan gaastiriik kaansariidhaaf saaxilamuu fi POD'dhaaf saaxilamuu kana lamaan irratti samaa'u hayiidha jechuudha. Inni sadaffaa iroosiif gaastiraayitiis jedhamu jira. Iroosiif gaastiraayitiis jechuun immoo namoota akkan dura isin jedhe namoota qorichoota baqqaana garaachaa kana irraa kaasuudhaan yookaan mukosaa laayirii kana irraa kaasuudhaan garaacha keenya balaadhaaf saaxilan qorichoota akkasiitiin kan dhufu sun iroosiif gaastiraayitiis jedhama jechuudha. Inni arfaffaan rifleeksii gaastiraayitiis jedhama. Rifleeksii gaastiraayitiis jechuun warreen namoota duraan garaachi isaanii sarjariin garaachaa hojjetameef akkasumas immoo namoota ujummoon hadhooftuu isaanii dhukkubsatee yookaan cirracha hadhooftuutiin haa ta'u waan biraatiin hadhooftuu isaanii ujummoon hadhooftuu isaanii baheef waan kanaaf ni saaxilamu jechuudha. Rifleeksii gaastiraayitiis kanaaf saaxilamu. Inni arfaffaan isaadha. Kan biraa waa'ee gaastiraayitiis kana mallattoolee isaa maali? Mallattooleen gaastiraayitiis kana maali kan jedhu dhumne mallattooleen isaa baay'inaan laphee gubaadha. Guba garaa kan dura isin jedhe mallattoo isaa keessaa isa ijoodha. Laphee qara lapheetii gadi yeroo baay'ee miirri gubaatii itti dhagahama. Akkasumas immoo miirri dhukkubbii itti dhagahama. Dafanii quufuu nyaata oduu baay'ee nyaatin akka waan baay'ee nyaatanii itti dhagahama. Akkasumas immoo garaan isaanii hin bokoka. Isaan deddeeffachiisa. Warra kaan nyaata booda isaan gubuu danda'a. Gosa nyaataa tokko tokko irratti hundaa'ee isaanitti dhagahamuu danda'a. Ol cabsaarree qabaachuu danda'u. Wantoonni kunniin mallattoolee gaastiraayitiis kanaati jechuudha. Akkamiin of gargaarraa manatti kan jedhuufi guba garaa mallattoo kaan dhufuus haa ta'u guba garaa gaastiraayitiis kana akka itti of gargaarru waan tokko jira. Tokkoffaa nyaata yeroo nyaannu otoo hin beelahin nyaachuu akkasumas immoo nyaata yeroo nyaannu yeroo tokko baay'ee nyaachuurra xixiqqeessinee yeroo amma nyaachuu wayyaa. Akkasumas immoo yeroo nyaannu sammuu bishaan wajjiniin fayyadamuu qabna. Kana malees immoo nyaatota adda baafachuu mallattoo kana dhukkuba kana namatti akka ka'u kan godhu nyaanni namatti sammuu gargarii isa san adda baafatanii fayyadamuudha. Kan namatti kaasu san irraa of eeguudha jechuudha. Isan san gochuudhaan manatti of gargaaruun ni danda'ama jechuudha. Hundeerraa akkamitti balleessina an jedhuuf ammoo guba garaa kana hundeerraa balleessuudhaaf tokko sababni isaa beekamuu qaba. Akkuma dura isin jedhe isaan ijoo jara kana arfanii achi keessaa hundeerraa balleessuu kan dandeenyu fakkeenya taayippii gaastiraayitiis kun nama baay'ee kan rakkisuu fi koomaniin taayippii gaastiraayitiis kana. Taayippii gaastiraayitiis kana immoo qorannoo mana yaalaa deemnee qorannoo yoo goone bakteeriyaa H. pylori jedhamu kanaaf pozitiiva yoo ta'e namni sun eradication therapy jedhama. Qorichoota bakteeriyaa kana ajjeesu yoo fudhate namni kun tootaalii ni fayyaa jechuudha. Carraan deebi'ee waan kanaan qabamuusaa mallattoo kana qabaachuusaa leejaan 5% dha jechuudha. Kanaaf mana yaalaa deemanii ilaalamanii qoricha bakteeriyaa kana ajjeesu yoo fudhatan tootaalii ofirraa balleessuu hin danda'u jechuudha. Warri immoo iroosiif gaastiraayitiis qaban qoricha sanii warra fudhachaa jiran ogeessa isaanii haasofsiisanii qoricha biraallee qoricha garaacha isaanii baay'ee miine qorichoonni hundi effektiin isaan garaacha irratti qaban yaa'u gargari saniif riippoorti gochuudhaan
yoo gumni garaa sun baay'ee isaan rakkisee erga qoricha jalqabanii kan isaan rakkisee yoo ta'e haalli qoricha isaaniif itti jijjiiramu deemanii gaafatanii garaa isaanii otoo garaachi isaanii baay'ee miidhame irraa of hambisuu danda'u jechuudha. Inni biraa warra reflex gaastiraayitiitis wallaansi kun yoo godhameef deemanii beeta ilaalamuudha. Achi booda gorsi ogeessi yookaan ogeessi wallaansa san godheef kennuuf fudhachuu qabu. Taayippii gaastiraayitiii kun saamaa'u inni kun ni cimaa tootaalii irraa fayyuun illee ni cimaa garuu kan godhamuu qabu waan kun yoo itti dhagahame mallattoon guba garaachaa kun yoo itti dhagahame mana wallaansaa deemuudhaan qorichoota garaachaa gubaa garaachaatiif kennaman fudhachuudha jechuudha kan isaan irraa eegamu. Inni kun kanadha. Hambiraa yoo wallaanamuu baay'inne maaltu ta'a kan jedhuufi akkuma nama isin jedhe gaastiraayitiiin kun yoo wallaanamuu baanne karaa PUD kanatti jijjiirama. PUD dura isin jedhe kanatti jijjiirama. PUD yookaan immoo luqqa'uu garaachaa jechuudha. Garaachi baqaanii gubbaa sun irraa ka'ee dhaabni garaachaa baay'ee luqqa'uu danda'a jechuudha. Inni sun yoo baay'ee luqqa'u urachuu illee danda'a jechuudha. Garaachi urachuu danda'a waan dhiiga wal lama deebisisu kan jiraatu illee ta'uu danda'a jechuudha. Inni kanarraa yoo wallaanamuu baanne tokko kaansarii garaachaatiif nama saaxiluu danda'a. Gaastiriik kaansaran jedhu kaansarii garaachaaf nama saaxiluu danda'a. Kan biraa immoo gaastiriik outlet obstruction kan jedhamu jira. Bakka garaacharraa nyaanni garaacharraa gara mallimaan qallaatti itti darbuu jalqabu bakki sun yeroo baay'ee yoo madaa'ee kan fayyu yoo ta'u bakki sun walitti dhiphateet booda namni sun nyaanni isaa gara mallimaatti darbuu didaa jechuudha. Yeroo san namichi sun ol deebisaa fi dhukkuboota isaa wal qabataniif saaxilamaa nyaata gadi darbu waan ta'eef baay'ee rakkataa jechuudha. So kanaaf isaas saaxila waan ta'eef dhukkuba kanarraa dursanii wallaanamuun hanga danda'ameen akka namatti hin kaane gochuun wantoota namni gochuu qabudha. Kanaaf har'a kanumaan isinitti himuuf dhufe viidiyoo keenya yoo jaallattan laayik godhaa waan isin hin galle yoo jiraatan kommentii nu barreessaa fayyaa ta'aa.